Waancaa Afrikaa walakkaa xumuraatiin Morkiin Mohamed Salah fi Sadio Mane walitti fidu boru Senegal Egypt waliin ni taphatti. Morokkoon Nigeria waliin xumuraaf darbuudhaaf Ijibbaataaf falmatti. Saalaan waancaa Afrikaa injifachuuf waggootaaf eegaa ture yoo jedhu Maneen dhiibbaa malee taphachuuf jedhe Abbabaa Alamaayyoo. Sadio Mane fi Mohamed Salah bara 2017 eegalee waggoota shaniif Liverpool keessatti taphachuun waancawwan hedduu shaampiyoonii ta'aniiru. Liverpool waggaa 30 booda waancaa Premier League England, waancaa Champions League Europa immoo waggoota 14 booda shaampiyoonii akka ta'u taphattoota gargaaranii. Taphattoonni kunneen lamaan waancaa Afrikaa Morokkootti dorgomaa jiruun faallaa walii ta'uun morkatu. Walakkaa xumuraan boru galgala sa'aatii 2tti Senegal fi Egypt xumuraaf darbuuf Ijibbaata falmatu. Waancaa Afrikaa bara 2021 Senegal rukuttaa penaltiin Egypt injifachuun yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii Afrikaa taate. Yeroo Sadio Maneen penaltii xumuraa galchuun biyya isaa shaampiyoonii taasise. Waancaa Afrikaa bara kanaan Senegal fi Egypt osoo hin mo'amin marsaa kanaaf gahan. Marsaan isa xumuraan Senegal maalii goolii 2-1 Egypt Cote d'Ivoire 3-2 injifatan. Eenyullee Egypt keessatti illee waancaa Afrikaa kana ana caala injifachuu kan barbaadu hin jiru jedhe Mohamed Salah. Seenaa kubbaa miilaa kun waancawwan hedduu injifadheera kan jedhe Salah kun garuu waancaa an injifachuuf waggootaaf eegaa jirudha jedhe. Kan Senegal Sadio Maneen amma waancaa Afrikaan dhiibbaan tokkollee narra hin jiru jedhe. Osoon waancaa Afrikaan injifatiin dura yeroo tokko dhiibbaarraa kan ka'e dirree keessatti hedduun rakkadhas jedhe. Yoo injifachuu baatte garuu dhiibbaan jiru salphaa miti kan jedhe Maneen, Mohamed Salah garuu kana sirriitti beeka jedhe. Tababratiin halkan sa'aatii 5 irraa eegaluun morkiin qopheessituu dorgommichaa Morokkoo fi Nigeria walitti fidu tapha xiyyeeffannoo guddaa argate. Morokkoon nuusa xumuraan goolii 2-0 Kaameroon injifachuun walakkaa xumuraatiif geesse. Lammiileen biyyattii garichi waancaa Afrikaa kana Morokkoo tambisaaf itti abdataniiru. Waancaa Afrikaa kanaan Nigeriyaan taphatti biyya ga'umsa gaarii agarsiisaa jirtudha. Marsaa nuusa xumuraatiin ga'umsa amansiisaa waliin Aljeeriyaa goolii 2-0 injifatte. Nigeriyaan Afrikaa darbeen xumuraaf geesse Cote d'Ivoire'n mo'amte. Dorgommichaan taphoota hunda morkattoota ishee injifachuun Morokkoo waliin falmatti. Taphoota shaniin goolii 14 galchuun biyya goolii hedduu galchitedha. Yeroo 84 kubbaa gara goolii garee faallatti yaaluun Nigeriyaan sadarkaa tokkoffaadha. Morkii kanaan taphataan Morokkoo Brahim Diaz fi kan Nigeria Victor Osimhen ga'umsi mul'isan ni eegama. Waancaa Afrikaa kanaan Diaz goolii 5 galchuun yoo dursu Osimhen fi Salah goolii qixa 4 hordofaa jiru. Liverpool waancaa FA Englandin Barnsley injifachuudhaan marsaa itti aanuuf darbe. Tapha marsaa sadaffaa waancaa FA England kanaan Liverpool goolii Dominic Szoboszlai fi Jeremy Frimpong galchaniin 2-0dhaan dursaatii ture. Ta'us dogoggora Dominic Szoboszlai hojjeteen Adam Phillips goolii takkittii Barnsleyf galche. Ta'us boqonnaa deebii Florian Wirtz fi Hugo Ekitike gooliiwwan galchaniin Liverpool 4-1 injifate. Liverpool taphoota 11 dorgommii hundumaan osoo hin mo'atamin imalaatii jira. Waancaa FA England marsaa afuraffaanis kilaba Manchester United injifachuun darbe Brighton waliin taphata. Michael Carrick leenjisaa yeroo Manchester United ta'uu danda'u jedhamaatii jira. Ruben Amorim geggeessuudhaan leenjisaa malee kan jiru Manchester United yeroodhaaf leenjisaa barbaadaati jira. Kilabichi ammatti Darren Fletcherin leenjisaa yeroo rakkoo gochuudhaan fayyadamaati jira. Darren Fletcher Premier League Englandin Burnley waliin qixaan yoo xumuran waancaa FA Englandin Old Traffordtti Brightonin mo'atamuun dorgommicha keessaa ba'e. Manchester United leenjisaa dhaabbii amma fuulduratti qacaruudhaaf yaadus Michael Carrick hanga xumura bara kanaatti yeroodhaaf akka qacaruu barbaadutti ibsame. Michael Carrick taphoota 464 dorgommii hundaan Manchester Unitediif kan taphate yoo ta'u amma kilabicha waliin mari'achaa jiraachuutti himame. Michael Carrick bara 2021tti Arian Ole Waskinsitti aansuudhaan kilabicha taphoota 3 leenjisaaniitii turani. Taphoota lama yoo injifatan tokko qixaan ba'ani. Jilli Atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa qaxxaamura biyya addunyaa bara 2026 sadarkaa lammaffaan xumuree simannaan taasifameefii jira.
marsaa 46ffaa shaampiyoonaa qaxxaamuraa biyyaa addunyaa USA Floridaatti dorgommii irratti kan hirmaate jilli atileetiksii Itoophiyaa har'a gara Finfinneetti deebi'e. Jilli kun daandii xiyyaara Boolee yoo ga'u ministeera aadaa fi ispoortii Itoophiyaa Shawit Shaankaa fi pirezidaantiin Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabbir Waldugoorgis dabalatee keessummoonni affeeraman simannaa taasisanii fi atileetonni shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa kanaan qabxii boonsaa argatan kan jajjabeeffaman yoo ta'u milkii argameef gumaacha kan taasisee fi qaxxaamura biyyaatiin seenaa boonsaa kan qabu atileet Qananiisaa Baqqalaa jila kana waliin gara biyyaatti deebi'eera. Shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa addunyaa 46ffaa US'tti dorgomeen Itoophiyaan meedaaliyaa warqii 3 meetii 2 naasa 2 argachuun addunyaarraa sadarkaa lammaffaan xumurte. dorgommii seekaafa irratti ga'umsa agarsiiseen jajamuu kan eegale Daawit Kaasahuun fuulduratti abjuu guddaa qabaachuu OBN'tti hime. Guddattoota irratti hojjannaan taphattoota ciccimoo kubbaa miilaa argachuun akka danda'amu leenjistoonni himani. Girmaa Bayyanaa dabalata qaba. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa garee biyyaalessaa cimaa qindeessuudhaaf guddattoota irratti hojjechuun falawaaraatti jedhee leenjisaa biyya alaatii qacaruun hojjechuu eegale. Leenjisaa garee guddattoota Itoophiyaa umurii 17 gadi kan ta'an lammiin Ameerikaa Benjamin Zimmer garee isaan leenjisaa jiran kana keessaa taphattoonni Piriimiyer Liigii Itoophiyaa keessatti taphachuu danda'an akka jiran dubbatanii turan. Akkuma Benjamin Zimmer jedhan garee kana keessaa kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Shaggar waancaa seekaafaa umurii 17 gadiitiin goolii 8 galchuun kophee warqii kan badhaafame Daawit Kaasahuu dabalatee taphattoota 4 mallatteessifate. Taphataa cimaa dorgommichaa jedhamuun kan filatame Biiniyaam Abrahaa Zalaalem Kabbadaa fi goolii eegaa Tamasgeen Kabbadaa Shaggariif waliigaltee waggaa 3 mallatteessan. Dorgommii biyyoota bahaa fi giddugaleessa Afrikaa Finfinneetti qophaa'e irratti ga'umsa agarsiiseen jaalattoota kubbaa miilaatiin kan wal bare taphataan sarara fuulduraa Daawit Kaasahuu tapha torbee 13ffaa CBE Piriimiyer Liigii Itoophiyaatiin goolii jalqabaa galchuudhaaf daqiiqaa 20 qofa itti fudhate. Daawit Kaasahuu ምን አይነት ማስታወቂያ ነው? tapha Shaggar baankii daldala Itoophiyaa waliin goolii tokko qixabe irratti taphataa cimaa taphichaa jedhamuun kan filatame Daawit goolii akka galchuu iddoo shaakalaatti hiriyoota gareesaa wajjiniin dubbachaa akka ture himuun gara fuulduraattis abjuu guddaa qaba. ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ያው ቤስት 11 ሲገባ ለመጀመሪያ ነው ትልቅ ደስታ ፈጥሮ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያቲን ፊለኖ ጀልቀባቲን ገረ ድሬዮን ሴኑ ከን ጀልቀባቲ kanattis gammadeera goolii galchuun dirqama kooti nan galche jedheen dirree seene hiriyoonni koos akkan goolii galchuu iddoo shaakalaatti natti himaa turan sana milkeessineerra ani taphootan taphadhe irratti goolii galchuun taphataa goolii hedduu galche ta'uun barbaada. Leenjisaan Shaggar Ashannaafi Baqqalaa fi kan baankii daldala Itoophiyaa Batsoloot Lulsaggad guddattoota kanarraa abdii qabaachuu dubbatan. ለኔ ብቻ ሳይሆን ለተመልካቹም ድንቅ ነው። ዳዊት ፊ ቢኒያም taphachuun anaaf qofa osoo hin taane daawwattootaaf waan gaariidha. Hoggansi kilabichaa yaada keenya fudhatee isaan mallatteessuun waan guddaadha. Guddattoota irratti hojjenne bu'aa guddaa argachuun ni danda'ama. Guddattoonni kun itti gaafatamummaa isaaniif kenname bahachuun waan gaariidha. Gara fuulduraattis waan fooyya'aa akka mul'isan abdiin qaba. ዳዊት እንግዲህ ታዳጊ ብሔራዊ ቡድን ላይ በተደጋጋሚ አይቼው ነበር። በተደጋጋሚም በአጋጣሚ ነው እኛ ጋር ያልገባው። taphataa carraa argatetti fayyadamuu danda'uu fi abdii qabu ta'uu garee Itoophiyaa umrii 17 gadii keessatti argaan ture. Isa mallatteessifachuufis yaalaa ture. Daawit Kaasahuu garee guddattoota Itoophiyaa umrii 17 gadii hanga liigii guddaa Itoophiyaatti milkiin qajeelteef eessa ga'uu danda'an gaafii yeroon deebistu ta'a. Daawit Kaasahuu ምን አይነት ማስታወቂያ ነው?